Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu viidiyoo tana hundi keessanuu sheer akka gootan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Obboleettiin teenya Beeruut keessa jirtu obboleettii ishii dhabdee jirti jechuudha. Guyyaa rakkoon uumame sanirraa jechuudha. Bilbilli ishiis hojjechuu didee ishiirraa dhageessanii garuu wanni nan isiniin jedhu viidiyoo tana hadaraa keessan sheer godhaa. Ishiin duute illee jiraatte illee irraa hin beektu jechuudha. Akka tasaa hospitaala galtee kan jiraattu yoo ta'e namni beeku yoo kan argamu ta'e viidiyoo tana sheer godhaa. Anshi seenaa akkam nagaa jirta fayyaa kee ani jira galata waaqayyoo baga jiraattee kanarraa haftee innaa obboleettii kootan dhabee maaloo seeniyye akka ilmaan Oromoo biraan naaf geessu si barbaade innaa erga ka guyyaa dheengaddaati gana mana dubbistee turte erga sa'a tokkooti onlaayinii irra hin jiru bilbilli ishii yeroon qattitaa irratti dawwale hin jiru bilbila madaamii ishiitti irrattis yeroon bilbila madaamii ishii irrattis yeroon bilbili madaamii ishiitis hin hojjetu nama tokkootu hin hojjetu gara qaxxitaatinis homaa jirti jedhee toon teenyee amma eegaa bilbiluma ishiitan ija keessa laalaa manaa bilbiltiin jedhaa homaa furmaata dhabe. Anis kanan jiru Beeruut keessa deeman madaamii hojjechuu dadhabe kinoo ganama galgalan boo'aarrii minan qabu halkani ilmaan Oromoo akka mucootaan naaf iyyaafattanan barbaada. Ijoolleen ishiitti dhiyaattu yoo jiraattee jirti nama jirti naan jedhu duutis yoo ta'e nama duuti jedhu garaa kutadhee akkan taa'u maatiin kiyyaa ishiin irratti qaxaqqatu maalirra geesse naan jedhu isaan irratti marsii wantan deebisuu hin qabu. Inoo kanarra hin jira siniin jedha ilmaan Oromoo hadaraa suura kana sheer godhaa ta'u hadaraa furmaata akkatti naaf laattanan siniin jedha obboloowwan koo kabajaa sin gaafadha. Safarri isheen jiraattu maqaan isaa Aadimaa jedhama. Maqaan ishee immoo Alam jedhamti. Maqaan ishee Alam Baayisaa jedhamti. Innaa obboloota koo hadaraa sheer olii godhaa ta'u akkanaaf iyyaafattu si barbaada seeniyye galatoome lubbuu atis baga jiraattee kana jalaa si baasessin.